Hubadhaa. Baay'ee raafaman. Yeroo uummanni achirraa hunduu gara waaqayyootti iyyuu hunduu gara waaqa isaatti ba'u yeroo jedhu Yoonaas riba hamaa keessa jira. Rafee jira. Hubadhaa. Har'as mana amantaa keessatti yeroo kiristaanonni rakkatan sagalee waaqayyoo yeroo isaan dheebotan qiddaasee yeroo dhoobatan faarfannaa sagalee waaqayyoo yeroo dheebotan kiristaanonni tajaajiltoonni mana amantaa tajaajila guddaa tajaajiluu danda'an aangoo guddaa isaanirra jiru. Imaanaan waaqayyoo isaanirra jiru uummata kiristaanaa isa iyyu kana sagalee waaqayyoo dhabne jedhee isa bahu kana faarfannaa hawwee isa bahu kana garatti dhiisanii dantaan qabu akka dantaa isaanii otoo hin qabaatiin akka barbaadanitti bahanii galanii akka barbaadanitti nyaatanii dhuganii kan rafan hedduu isaaniitu jira maatii Kiristoos. Phaaphaasota kaasanii hanga godaatti dantaa kiristaanotaa kan hin qabne miindaan isaaniirraa hin citiin malee akka barbaadanitti kan rafan jiru. Hubadhaa. Manni kiristaanaa keenya seenaa kan akkam jetti seetan. Dooniin mana kiristaanaati. Dooniin sun galaanni sun immoo addunyaadha. Hubadhaa. Yoonaas immoo tajaajilaa mana kiristaanaati. Hubadhaa. Doonii sun keessa nama gosa meeqa tokko jiru. Mana kiristaanaa keenya keessa jechaadha. Waa'een kiristaanaa nan galchu jedhee namni gaabbii galee foonii fi dhiiga isaa fudhatee wangeela baratee faarfatee mana kiristaanatti deddeebi'ee kiristaanonni baay'atanii kiristaanonni xinnaatanii gonkumaa dantaa kan hin qabne kan rafan mana amantaa keessa aangoorra jiraatanii qeesii luba jedhamanii monoksee jedhamanii phaaphaasii jedhamanii gonkumaa dantaa mana kiristaanaa kan hin qabaanne jechaadha. Kan akka Yoonaas kun doonii keessa taa'ee ciise jechaadha laala. Akkuma doonii keessa taa'ee ciisenni doonii sun maaliin fakkeeffamti? Mana kiristaana keenyaaf fakkeeffamti. Uummanni achi keessaa obomboleettiin sun immoo qormaata addunyaati jechaadha. Galaanni addunyaadha. Obomboleettiin sun kan isaan gargarshuuf ka'e immoo addunyaa kana keessa wantoota jiran hojii daabiloos jechaadha. Mana kiristaanaatti namoota hedduu baasuuf gufachiisuuf kan ka'e jechaadha laala. Yeroo qormaanni addunyaa kanarraa kiristaanotatti dhufu kiristaanota rakkisu kiristaanota dhiphisu kiristaanota fixuuf ka'u cal jedhanii abboota ta'anidha jechaadha. Yoonaasiin kan fakkeeffaman guyyaarraa. Kanaaf dooniin kun gargaruuf kaate jechaadha. Akkasumaan itti fufi dooniin gargaruuf kaate booda hunduu gara waaqa isaatti taayyuu haa bahu jedhanii san booda meeshaa kana tuttulfaatedhanii isa daldaalaan warroon daldaalanis warroonni meeshaa fe'atanis hundi isaanii gara galaanaatti darban. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi waaqayyoonni jiraata isin faana ta'u akkam nagaa jirtu. Ani nagaa kooti kun Sanbee Tuubiidha. Sanbeen Tuubii sagantaalee hafuurawaa garaagaraa qabatee kan isin biraan gahaa turedha. Egaa har'as deebinee dhufneerra. Namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan subscribe osoo hin godhin hin bahinaa. YouTube kanarraa waan baay'ee barattu waan baay'ee itti fayyadamtu. Egaa baga tsooma Nanawwee kan bara 2016 tsoomamuun nagaaf jaalalaan isin gahee. Bakkuma jirtanitti arjummaaf dhiifamnu akka keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutootaa hunduma keessan hunduma keenya faana haa ta'u jecha. Egaa akkuma mata duree irraa argitan har'a tsoomni Nanawwee maaliif akka tsoomamu egaa manni kiristaanaa keenya bu'uura maaliitiin tsoomni kun akka tsoomamuu fi tsoomni Nanawwee kun tsooma akkamii akka ta'e wajjin ilaalla jechaadha. Daqiiqaa muraasa keessatti egaa bulooti keessaniif sheer godhaa isinis immoo hanga dhumaatti akka daawwatan maqaa waaqayyootiin isin gaafadha. Egaan maatii Kiristoos tsoomni Nanawwee kan inni tsoomamu egaa guyyaa sadiidha. Egaa har'aa kaasee hanga har'a guyyaa boruu akkasumas guyyaa roobiiti. Guyyaa sadan kana kan inni tsoomamu jechaadha. Bu'uurri isaa immoo kitaaba qulqulluudha. Egaa akka mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidootti keessattuu mana kiristaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa kana keessatti namni tokko yookaan kiristaanni tokko waggaa 7 kaasee kiristaana yoo ta'e maatiin isaallee akka tsooma isa eegalchiisan. Kiristaanni tokko Ortodoksiin tokko immoo waggaa keessatti egaa tsooma 7 tsoomuu qabaa jechaadha.
waggaa keessatti tsooma torbatu jira. Tsooma torban kana tsoomuu qabaa jechaadha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'ee tsoomota kana kaaseera. Egaa ammas yaaddachuuf yoo ta'e tsoomonni waggaa keessatti torba jiran egaa tokkoffaa tsooma fayyinaa kan jedhamu tsooma roobii fi jimaata tsoomnudha. Lammaffaan tsooma raajotaati yookaan tsooma gannaasa jennu. Sadaffaan gahaadii jedhama. Tsooma gahaadiiti. Cuuphaan boru kan ta'u har'a kan tsoomamu jechaadha. Afuraffaan immoo isa har'a tsoomnu tsooma nanawwee kana. Shanaffaan tsooma guddicha gooftaa keenya Iyesuus Kiristoosidha. Yookaan tsooma faasikaati. Du'aa ka'umsasaa kan itti yaaddachaa garafamuusaa fannifamuusaa kan itti yaaddachaa tsoomnu. Inni jaaffaan tsooma duuka buutotaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka buutotaan dhaqa addunyaa hunda maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluu jedhaa cuuphaa barsiisaa bartoota koo taasisaa erga jedheen booda gara tajaajilaatti sun deemin tsooma qabatanii kan isaan tsoomanidha. Inni torbaa fi inni dhumaa immoo tsooma haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam Fisalataa tsoomisa jedhamu du'aa ka'umsa ishii kan itti yaaddannudha. Egaa tsoomonni kun torbadha. Tsooma torban kana keessaa tsoomni nanawwee immoo isa tokko. Bu'uurri isaa manna amantaa eessaa fiddeessa jedhuuf immoo wangeela egaa kitaaba qulqulluurra ni jira. Kakuu moofaa keessaa raajii Yoonaas boqonnaa tokko kaasaa dubbisaa. Seenaa isaa jechaadha. Seenaa isaa gabaabseen isinitti hima. Seenaan kuni uummanni nanawwee, uummanni magaalaa nanawwee cubbuun isaan hojjetan Waaqayyo biratti ni baay'ate jechaadha. Waaqayyos yoo uummanni nanawwee deebi'uu baatan abidda samiirraa roobsee isaan balleessuuf akka ka'e raajii isaa Yoonaasiin dhaqi itti himi. Gara Waaqayyootti gaabbiidhaan, kadhannaadhaan, tsoomaan, bohichaan gara Waaqayyootti deebitanii dhiifama hin gaafanne taanaan magaalaan nanawwee, uummanni magaalaa nanawwee keessaa abiddaan akka dhumu dhaqi uummata kanatti himi. Dhaqi isaan barsiisi. Dhaqi ergaa kana dabarsi jedhee gooftaan keenya eenyuun raajicha Yoonaasiin isaanitti ergee jechaadha. Yoonaasis tajaajilaaf bakka garaagaraa ni deema. Uummanni nanawwee kan nama dhagahan miti ture kan sin ajaa'ibu. Raajiin kabajanii raajota yeroo sun qulqulloota abboota keenya jiran sagalee Waaqayyoo kan dabarsan hin kabajanii hin dhagahani ture jechaadha. Kanaafuu uummanni kun nan dhagahu. Kana malee Waaqayyo immoo uummata kana yoo balleessu baate ani raajii sobduun jedhama. Raajii kana deemee dubbadhee jedhe. Maaliif Waaqayyo arjaa waan ta'eef gara laafaa waan ta'eef akkas jedhe jechaadha. San booda ergaa kana Waaqayyo irraa fudhateet eessa deemee nanawwee dhiisee biyya Tarsees jedhamtu deeme jechaadha laala. Waaqayyo kan ergi biyya biraatti inni kan deemu iddoo bira. Hubadhaa. Har'as mana amantaa keessatti hubadhaa. Tajaajiltoonni mana amantaa keessaa Waaqayyo kan nurraa eegu dhiisne, Waaqayyo kan nurraa barbaadu dhiisne, nama Waaqayyo jaalatu, nama Waaqayyo barbaadu sun ta'uu dhiisne. Kiristaanonni uummanni kiristaanaa kan nurraa barbaadan dhiisne akka mataa keenyatti mana kiristaanaa keessa teenye mana kiristaanaa kan balleessaa jiru, mana kiristaanaa keenya karaa hin taane kan oofaa jiru, waan hin taane keessa kan gashaa jiru, politikaa keessa waan hin taane keessa manna amantaa keenya ija hin taaneen akka laallamtu kan gochaa jiru hedduu keenya jira. Akka mataa keenyatti deemuudhaan ajaja Waaqayyoo dhiisne, seerri mana kiristaanaa keenya keessa dhiisne akka garaa keenyatti egaa akka sammuun keenya nu ajajetti deemnee mana kiristaanaa keenya balleessaa jirraati dhaabbannee of laaluu qabna jechaadha. Hubadhaa nuti dhaabbannee of laaluu qabna. Egaa Yoonaas nanawwee dhiisee Tarsees deeme. Achi deemuuf galaana irra deemuun dirqama waan ta'eef doonii yaabbate jechaadha. Doonii keessa immoo daldaaltota hedduutu jira, namoota hedduutu jira, dooniin namoota hedduu qaba. San booda doonii kana yaabbatee guutee qajeele, dooniin qajeele. Yoonaas immoo hin rafe. Ilaala. Dooniin akkuma qajeeltee xinnoo akkuma deemtee raafamuu jalqabde. Hobomboleettiin dhufee ishii kuffisuuf uummanni achirra jiran baay'ee rifatan. Hobomboleettiin eessaa dhufee hin jedhamne dhufee raasee asiifachiin isaan kuffisuuf isaan harcaasuuf achirraa isaan garagashuuf galaanni guddaadha hunduu achitti dhuma malee keessaa hin bahu. Hubadhaa. Baay'ee raafaman. Yeroo uummanni achirraa hunduu gara Waaqayyootti hunduu gara Waaqa isaatti bahu yeroo jedhu Yoonaas riba hamaa keessa jira, rafee jira. Hubadhaa. Har'as mana amantaa keessatti yeroo kiristaanonni rakkatan sagalee Waaqayyoo yeroo isaan dheebotan, qiddaasee yeroo dhoobotan,
faarfannaa sagalee waaqayyoo yeroo dheebotan kiristaanonni tajaajiltoonni mana amantaa tajaajila guddaa tajaajiluu danda'an aangoo guddaa isaanirra jiru. Imaanaan waaqayyo isaanirra jiru uummata kiristaanaa isa iyyu kana sagalee waaqayyoo dhabne jedhee isa bahu kana faarfannaa hawwee isa bahu kana garatti dhiisanii dantaan qabu akka dantaa isaanii otoo hin qabaatiin akka barbaadanitti bahanii galanii akka barbaadanitti nyaatanii dhuganii kan rafan hedduu isaaniitu jira maatii Kiristoos. Phaaphaasota kaasanii hanga godaatti dantaa kiristaanotaa kan hin qabne miindaan isaaniirraa hin citiin malee akka barbaadanitti kan rafan jiru. Hubadhaa manni kiristaanaa keenya seenaa kan akkam jetti seetan. Dooniin mana kiristaanaati. Dooniin sun galaanni sun immoo addunyaadha. Hubadhaa Yoonaas immoo tajaajilaa mana kiristaanaati. Hubadhaa doonii sun keessa nama gosa meeqa tokko jiru mana kiristaanaa keenya keessa jechaadha. Waa'een kiristaanaa nan galchu jedhee namni gaabbii galee foonii fi dhiiga isaa fudhatee wangeela baratee faarfatee mana kiristaanatti deddeebi'ee kiristaanonni baay'atanii kiristaanonni xinnaatanii gonkumaa dantaa kan hin qabne kan rafan mana amantaa keessa aangoorra jiraatanii qeesii luba jedhamanii monoksee jedhamanii phaaphaasii jedhamanii gonkumaa dantaa mana kiristaanaa kan hin qabaanne jechaadha. Kan akka Yoonaas kun doonii keessa taa'ee ciise jechaadha laala. Akkuma doonii keessa taa'ee ciise inni doonii sun maaliin fakkeeffamti? Mana kiristaanaa keenyaaf fakkeeffamti. Uummanni achi keessaa obomboleettiin sun immoo qormaata addunyaati jechaadha. Galaanni addunyaadha. Obomboleettiin sun kan isaan gargaarsuuf ka'e immoo addunyaa kana keessa wantoota jiran hojii daabiloos jechaadha. Mana kiristaanaatti namoota hedduu baasuuf gufachiisuuf kan ka'e jechaadha laala. Yeroo qormaanni addunyaa kanarraa kiristaanotatti dhufu kiristaanota rakkisu kiristaanota dhiphisu kiristaanota fixuuf ka'u cal jedhanii abboota ta'anidha jechaadha. Yoonaasiin kan fakkeeffaman guyyaarraa. Kanaaf dooniin kun gargaruuf kaate jechaadha. Akkasumaan itti fufi dooniin gargaruuf kaate booda hunduu gara waaqa isaatti taayyuu haa bahu jedhanii san booda meeshaa kana tuttulfaatedhanii isa daldaalaan warroon daldaalanis warroonni meeshaa fe'atanis hundi isaanii gara galaanaatti darbatan. Ammas obomboleettiin sun yookaan immoo raafamni doonii sun tasgabbaa'uu hin dandeenye inuma raafama jechaadha. Booda Yoonaasiin deemanii ati hin raftaa nuti dhumuu geenye jedhaniin. Ati hin raftaa nuti dhumuu geenye. Hubadhaa. San booda gaafa ka'u dooniin akka malee raafamaa jirti. Booddee namni tokko as keessaa waaqayyoon kan gaddisiise jira. Carraa buufannu cubbamaan tokko as keessa jira jedhan waan hunda taasisanii doonii sun tasgabbaa'uu dadhabnaan. Carraa gaafa buusan Yoonaas irratti bahe. Boodas Yoonaas isa ta'uusaa arga baree dhiifama gaafate. Maal jedheen? Yaa jaranaa ani abboommii waaqayyoo dagadheen gara waaqayyoo deemii barsiisinaan jedhe dhiiseen fedha mataa kootiin asitti dhufe. As waaqayyo sitti nan ergine inni kan na ergine nawweedhaan asin dhufe. Kanaafuu anaan fuudhaatii bishaan kanatti nagataa dooniin kun ni tasgabboofti jedhe. Ilaala. Anaan fuudhaa bishaanitti nagataa. Yeroo har'aa kanas immoo akkuma kana immoo murtoonni murteessesitti murtoo gaariidha. Yeroo har'aa kanas mana amantaa isaaniitiif jedhanii kiristaanonni akka karaarraa hin banneef jedhanii aarsaa hedduu kan kaffalaa jiran rakkina hedduu keessa kan jiran jireenyi addunyaa kan isaan miidhe rakkinni addunyaa kan isaan dararaa jiru abboonni nagaan abboonni qulqulluun abboonni wangeelli isaaniif gale abboonni nageenyi isaaniif gale abboonni nagaa lallaban abboonni wangeela dhugaa lallaban abboonni amantaa sirrii lallaban immoo ni jiru jechaadha. Anatu mana amantaa koo dura ana kan jedhan qorumsi rakkinni yeroo dhufe ari'atamuun godaansi yeroo dhufe mana amantaa koo dura ana mormi koo hacitu ani nan du'a ani nan bada jedhanii addunyaa hammeenyaan guutamte kana keessatti jireenya isaanii lubbuu isaanii addunyaa hamaa kanaaf kan kennan mana amantaa isaaniitiif jedhanii daandii sirriirra kan dhaabbatan immoo abboonni hedduun jiru. Waaqayyo abboota akkanaa nuuf haa baay'isu. Kanaaf bishaan itti gatanii egaa achi keessatti qurxummiin inni nama nyaatu qurxummiin inni dooniillee garagalchuu danda'u qurxummiin inni guddaan isa liqimse jechaadha. Ilaala
qurxummii sun keessa oolee bulee achi keessatti waaqayyoon dhiifama kadhata ture. Jaalalli waaqayyoo isa faana ture. San booda qurxummiin kun naannessee eessatti sagataa? Qarqara magaalaa Nanawweetti sagate. Yoonaas achi ka'ee lallabuu jalqabe. Magaalaan Nanawwee ni dhumti, guyyaa 3 booda ni baddi. Cubbuun keessan waaqayyo biratti baay'ateera. Waaqayyo isinitti dheekkameera. Waaqayyo akkas isiniin jedha. Cubbuu keessaniif gaabbii galtanii gaabbitanii kadhannaadhaan tsoomaan gara kootti yoo deebuu baattan isiniin fixa jedheera jedhee lallabuutti ka'e. Uummanni Nanawwees lallaba raajicha Yoonaas kana dhagahanii mootummaarraa kaasee hanga gadiitti kan biyya bushuu kaasee hundu horiin illee afaan hidhamtee hundu akka tsoomu ta'e. Labsiin bahe mootummaadhaan bahe namni ta'u hundu akka tsoomu guyyaa 3 wanta akka osoo nyaatiin akka tsoomu mootummaanis gadi bu'ee tsoomee daaraa ofitti naqanii iyyanii buhanii waaqayyoon dhiifama gaafatan. Waaqayyo dhiifama akka isaaniif godhu jechaadha. Hubadhaa. Gara waaqayyootti mimmaaniin buhan. San booda waaqayyoos dhiifamaan isaanitti deebi'e. Raajii Yoonaas immoo soba akka hin jedhamneef waaqayyo samiirraa abidda gara uummata Nanawweetti gadi fidee ol deebisaa tureera. Mukooliin guguddaan illee gubachaa turan jechaadha. Milikkita isaanitti agarsiisuuf. Haala kanaan uummanni Nanawwee imimmaaniin gara waaqayyootti deebi'anii waaqayyo isaanii kadhatanii ibiddarraa baduurraa akka Sadoom Gamoraatti baduurraa barbadaa'urraa fayyaniiru jechaadha. Egaa manni kiristaanaa keenyas tsooma Nanawwee kana akka tsoomnuuf nu ajajjeetti jechaadha. Nutis cubbuu keenyarraa irra daddarba keenyarraa badii nuti hojjennerraa gara waaqayyootti boonyee isa kadhannee isarraa akka araara argannu akka nageenya argannu akkuma uummanni Nanawwee kun jilbeeffatanii gara waaqayyootti bohan nutis gara waaqayyootti boonyee akka waaqayyoorraa waan nu barbaachisu cubbuu keenyaaf badii keenyaaf akka dhiifama argannuuf manni amantaa keenya nu akka nuti tsoomnu nu taasisteetti jechaadha. Kanaaf maatii Kiristoos haala kanaan tsooma Nanawwee kan nuti tsoomnu kanaaf jechaadha. Kanaaf waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos abbaan jaalala, abbaan dhiifama, abbaan nageenya isaa nuuf haa baay'isu. Dhiifamni isaa yeroo hunda nuuf haa taatu. Biyya keenya nagaa nuuf haa godhu. Dhiiga dhangala'uurraa, bahuu lubbuurraa, godaansarraa, beela ongeerraa nu haa eegu. Jaalala tokkummaa nuuf haa baay'isu. Namoota biyya alaa jirtanis biyya garaagaraa jirtan nageenyaan sinaa jiraachisu. Amantaa Ortodoksii kan hordoftanis, amantaa biraa kan hordoftanis obboloonni keenya hundumti keessan waaqayyo nagaaf jaalalaan isinaa eegu. Tsooma kana waaqayyo nagaan nu haa xumursiisu. Kan ittiin eebbifamnu, kan ittiin qulqulloofnu, kan ittiin waan barbaannu argannu, kan ittiin cubbuu keenyarraa dhiqamnu waaqayyo nuuf haa taasisu. Galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa. Sheer akka gootan asumaan isin gaafadhaa. Galatoomaa.